goota mata duree qabsoo Oromoo diinarraa baraaruufaa jettanii mata duree itti godhattanii sigale. Akka irbuu shinniggaa jettanii gaafa dhabamsiifnee sigale. Gaafa takka takkaan qabu jirraa kuun magaala galee rifeensa ciratee takka takkaan barbadooyte jedhanii asii faarsee bulaan qiyaamaan ukaa irbuu shinniggaa jettanii garsiiftan san gartee waan akkasii takkatti yoo qabsoo tana waboon hin galle gantuu galee jechuu san mirkaneessuu baattan sigale. Faayirbaagiin isaa baay'ee isin miidhuu ta'a jechuudha sigale. Isin miidhuu ta'a jechuudha. Uummanni Oromoo baay'ee abdii guddaa isinirra kaayee jira jechuudha. So uummanni Oromoo wanni qabsoo isaa maarree isaa ilmaan isaa itti gabbaruu tureef gartee akka isin kondoomineemii fudhattan akka sanyiin makiinaa fudhatu akka sanyiin paarkii daawwatuu fi miti sigale. Akka Adaanichi hojii taa'ee inni haasa'u Shimallis hojii taa'ee inni haasa'u sanii fi miti jechuudha. So sanii uummanni Oromoo gaafii qaba. Tanaaf ilma isaa isinii kenna horma isaa harkisee kenna sigale. Duraan akkasuma bilziqinnaafuu kennuu ture maaliif ilma gaafii teenya nuu deebise jechuufi. Isinis yoonii fi gartee kan waan kana mirkaneessitanii garsiifne taate bu'aan isin qabdan fudhatamni isin qabdan gartee fudhatamni sanyiin qabu dabalaa dhufaa jechuudha sigale. Qabsoo gartokkeedhaa galee jarrummaan duraan dhiibbaa godhu jiru jaruma sanii eega jarri sun gale waa takka wanni mootummaa tanarra dhiibbaa godhuu danda'u takkallee hin jirtu. Je'eeti gartee faarsee bulaa fi propagandaan mootummaa kun hundinuu deemaa jira jechuudha. San gartee dhara gochuudhaaf hojii teessaniitu murteessaadha. Itti aansuudhaan uummanni keenya gibiraan dararamaa jira. Oromoo sagalee nuu tahaa jechaa jiran Harargeen faan keessaahuu Kaadireen itti taphachaa jirti. Amma faanumaatu waboo galte tana isinii nyaachisuu qabaa je'aniiti gartee uummata keenya asi keessaa dha'u jiranii jechuudha. Maallaqa irraa guuru buusii gartee waboo galtee buusii nagayaaf buusaa jedhanii sigale. Amma fidaniiti bar Shimallis bira akka inni aangoorraan buufne isaan gabbaru hoo kana nyaachisifaa jedhanii sigale. Kaadireen gartee aangoodhaan bitachuudhaaf Harargeefaa xaragaa jirti jechuudha. Harargeen xaragamaa jirti. Jimmaas akkasuma. Amma jimma kalee amma dura nama ifajjeesee jira yaadattuu mana duraa diiganii mana tokkichaa san qofa ilmaanii qabaa duraa diiganii nama ifajjeesee jira jechuudha. Kalees akkasitti diigumsitti jabaateeti yaa sheekka abbutaa dhumne naan jedhan sigale. Aboo kana rabbitti himanna humna isaan kaafnu hin qabnu rabbii tokkichaa humna qaba rabbitti himannaan jedhan sigale. Maaliif rabbumatti himatta dikteetara waan rabbiin sodaanne durriyyee waan barandaa jalaa dhufee rabbi aangoo sadarkaa tanaatti kenne sigale. Tanama namni kun wahii wanta tahaan beeyne maal goota rabbuma tokkicha abbaa humna qabu sanitti himtaa jechuudha. Uummanni Jimmaa gidirfamaa jira sigale. Mana diiganii gibiraan gidirsanii sigale. Baasaa buusii kana sigale. Qotee bulaan kun wallaahi billaahi laata ni boocha ugii isaan keessaan sidda walansa ugii isaan walii qabamanii ta'an. Mee maaliin godhaaf gaa sagaluma ta'uuf malee. Mee maaliin godhaaf waraana qabaadhee namicha kanarraan ta'u. Rabbiin abbaan dhugaa sun irra haa dhorku jechuun bu'aa uummata keenya imimmaan uummata keenyaa kana rabbiin tokkichi sun haa argu jechuudha. Rabbiin tokkichi sun haa argu. Saniifuu gidirfamaa jira uummanni rakkachaa jira. Gibirri akkuma duraaniiti. Buusiin akkuma duraaniiti. Cinqiin akkuma duraaniiti. Hidhaan akkuma duraaniitti itti fuftee jirti sigale. Uummanni keenya gartee yaa rabbi maanu uumtee keessa jira. Tokko firraa baafnee torba fi keenya jechuun jiran sigale. Qotee bulaa yoo hudhame ziqee albaha jedhanii qotee bulaa hudha qax godhanii sigale. Dhukkee godhu jiran keessaahuu wanti Kaadireen Harargee tunfaan rahmatan qabdu siin Jimmaatiis Tabaaleetiis tuun xiqqoo woboo sodaatti iddoo woboon keessa socho'u kana gartee woboo kana sodaatti malee Kaadirummaanuu nama rahmata qabuu miti. Kaadiree jechi jiru kun nama rahmatarraa fagaate jechuudha sigale. Nama cunqursaa hacuucaa ajjeesaa sigale. Nama namaa rifanne gara jabeesse jechuudha sigale. Ummata bulchitu miskiina bulchitu joollu barammaas takkas gootu biyya biroodhaa dhuftee seete joolluma harka ummata sanii nyaattee guddattee tokkon ummata godhu jira bar.
Maaliif yoo nu gusticharraa aangoo kana jedhan malee aangoon hin gurguramtuuf aangoon amma maallaqa taate jechuudha. Wallaalaan hundinuu aangoo gartee amma godinarra naannoo si fiduudhaaf miliyoona faa lafa kaa'uu qabdaa jechuudha. Sigalee. Ummanni gartee yaa Rabbi maana umtee keessa jira. Maana umtee keessa. Qaallichi garuu asii dokkee quufee fi quufni kanaan jira. Waggaa 20 booda gartan. Waan inni anarra dalagu jiru kana waggaa 20 booda gartan siin jaabar. Mee waggaa 20 booda nuti duunee maal nu godhu? Namni waan arra nyaatee bulu nageenya irratti jiraatu barbaada malee ka waggaa 20 waggaa 20 booda nageenyi naa dhufu ta'a. Waggaa 20 boodaan badhaadhina kana harkuu ta'a. Waggaa 20 guyya 20 eeguu keenya ni beeknaan. Rabbi beeka lubbuu teenya Rabbi harkaa qaba. So inni bar waggaa 20 ganaa isin bulchuu ta'a jechuu isinitti himu jira. Isin amma isiniin galu wanni nan godhaa jiru tun isiniin galtu. Waggaa 20 booda isinii galti jechuun waggaa 20 ganaa isin dhiitee isin bulchuu ta'a jechuu himu jira. Afaan bilziqinnaatiin si hiiku jira beek si gale. Ati siin galu waggaa 20 booda gartanaan jee taa'e. Waggaa 20 dhiitee si bulchuu ta'a jechuu sitti himu jira jechuudha. So ummanni keenya ka amma waggaa 6 kanattuu namichi kun akkana si godhe waggaa 20 miti 10 yoo si bulche ganaa Itoophiyaan guutuun sadaqa kadhachuu ta'u ta'e. Sadaqa kadhattuu ta'u ta'e. Amma Amerikaan jijjiiramu Trump irraa hunkaayyanne feetan wal fixxan feetan dhiibtan hanga Biden amma namallee gaxergee aboo uummatarraa suuta jiijuun kana Trump ichi ulaalu sigalan. Ichi ulaalu irraa uban qabu. So inni kanaafi Trumpiin baga gammadee baga gammanne wanni inni nama hunda dura utaalee Trumpiin wanni inni kas jeefsanii jechuudha. Ganaa kan fedhettiin durooyin bitadhee cafa awwaaniin nyaadduun dhabu naan dhabdu hadhume maal naa dhaba sigalee. Ummata bar irkattummarraa kara if danda'uu jee bar khaadireen akkana itti katabdi. Harki kamikki jiba guddoo akkanaa si katabu. Atiin kun du'uuf ta'e isaa barbaadu. Namni du'eetiin fuula Rabbii dhaabbadha jiru. Akkamiin rakkoo uummata keetirra qoosta Rabbi sodaadhu. Lubbuu amma makiinaan gabbaatu duutu tanaa jecha rakkoo uummata keetirratti kami qoosta. Ammaasis uummata hidhaanidhaa jira jaa warra gartee duraan karaa seeraan alaatti karaa wanti kanaan baasee gurgurataa ture kanaan. Franco janin momal janin sistema tokko qaraxa ammalee galchite qaraxa ammalee baaftu jani warra san hundaa'u gartee irra deebi'eeti hidhaanidhee qabeenya isaan karaa saniin harkatan hundarraa guuru jira jansi gale. Ummanni maana uumtee keessa jira sigale. Biyya keessa maana uumtee keessa jira. Finfinneedhaan tolchee maarreen tolchee calaqqeen tun gartee ifaan Christmas laayitiin kun akkana godhata. Christmas laayitiin kun ajaa'iba fakkaata. Ummanni mee ifaa kana nuu tolchi jeeti gatii kafalee qeeroo hanga san fakkaatu. Qeeroo qofoo zoon hin taane qabsaa'ota san fakkaatu itti dhabee sigale. Addunyaa tana guuturra halkanii guyyaa hirriiba dhabee sigale. Asii gartee isa aangoo sanitti Rabbi fidee mee abbuleessu. Ifaasaniif Finfinnee jaariif Finfinnee sanuu gartee abbaa hun qabdu. Finfinnee nagaa amma abbaan qabdu beekamu. Maaliif abbaa horachuuf heeraa fi seeraan abbaa qabaachuu qabdi jechuudha. Finfinneen ta'ee nyuukka taate heerri murteessin jiru jechuudha. Finfinneen akka waan abbaan qabne fudhadhu. Amma Finfinnee Oromoo jaaru jiranii maarree jaaru jira. Finfinneen Oromoon keessa hin jirre jaaramtee dhiiftee maal sii gooti? Finfinneen heeraan ta'in jaaramtee dhiiftee maal sii gooti? Egal mee maal sii gooti? Saniifuu ummanni keenya wanni godhuu qabu ummanni Oromoo keessattuu ummanni Oromoo wanni godhuu qabu dhumaatii qaala'insa jireenyaa baqatii buqqaatii hara biyya Arabaa godaanuu ganaa as deemu jirti. Namicha kana yoo dura dhaabbattaniif irraa dhaabsisuu baattan waan wadallootii laal ajaa'ibaa tana aangorra guuratee jira. Wadala waa takka yaan garaasaa malee nyaatee dhuguu malee seenaan tiyya malee buru maal naan ja'anii warra maal naan ja'an jiru hunda sigalee dhiiteef irraa kuchiisee jira jechuudha.
warra gartee waan fedhanaa jaani antiyyaa quufee jiraannaan irran kaayyanne juu of kan aangurratti hambifate warra isa faarsee isa waaqeffatee wangeela isaa kana qof dhaqee isa sagadee isa jiraatu qofa sirna isaa warra dhugoomfatu qofa hambifatee jechuudha. Kanaan haala mijjeeffatee jira jechuudha. Sabaa sablammii hunda addaan qoqqoodee jira jechuudha. Even Tigreewu Gabratsiyoonii fi Geetaachoo Radda wal afaan kaayeeti Tigreechi firraa biizii godhee jira jechuudha. Amaara asii dirooyin ol dhayeeti kaan faayidaan bira qabee jira jechuudha. So sirna kana hanga lafa qabatu teessee yoo eeyde Oromoon salphina ifiif lafa qabachiifte. Salphina ifiif lafa qabachiifte jechuudha. Sheekh ijoolleen Jimmaa maaliif Itoophiyaa kana faarsanii? Ijoolleen Jimmaa ta'e Itoophiyaa faarsatu hin jirtu. Ati dulloota biyya faranjitti hudduunuu dhiiguu dhiifte kana ijoollee Jimmaatiin hin madaalin kanne. Kanaaf ijoolleen Jimmaa waliin madaaltu. Ijoolleen Jimmaa rakkina uummanni isaanii keessa jiru. Rakkina Oromoon keessa jiru. Ijoollee Jimmaan garree gaafa Harargeen Jimaa Harargeetti taphatan ijoollee Jimmaa dura eenyu olutaalee sagalee Harargeedhaaf ta'e hin jiru. Ijoollee Jimmaa. Ijoollee Jimmaa jechuun sani tana dulloota hudduttuu dhiini dhufuu dhiisee sigalee distii madaamii hudduu duwidaddaan kuttee qaccee guddoo warri riisilingii warri waltuum ufitti hidhee deemu san as jalatti hidhattee deemti. Boorci seetee meeti. Boorci seetee qaccee garaa isaanii gurguddoo san boorciitu as ba'e sitti hin fakkaatu. Qaccee gurguddoo hogii distii harkiftu gartee duwidii cite sun akka addaan buune. Sigalee fitti hiitee deemtu tana ijoollee Jimmaatiin madaaltaati. Ijoolleen Jimmaa uummata gartee hariifa Jimma jechuun uummata hariifa sigalee. Dulloota ifiifuu jireenya fiitu wallaalee kanaaf Jimma walitti hin fidin. Saniifuu hin beektu laal Jimma wanti antanaafin amma dura ijoollee Jimmaan jiinaa namni akka Jimmaa rakkatu jiru hin jiru. Namni akka Jimmaa boohu jiru hin jiru. Namni akka Jimmaa dhumu jiru hin jiru. Sigalee namni akka Jimmaa dhumu jiru hin jiru. Sigalee dulloota kanaan Jimma madaalina waan asirraa waa babarreessaa tan anu wayin biloo godha maa qabsoorraa isin beektu. Goonni keessan eenyu yoo janiin Abiyyi Ahmed mee abaa'oo eenyu jaareejii yoo dulloota waa barreessu kana gaafadhu anuma jala warra waa barreessu kana mee abaa'oon Abiyyi jaarees hin janiin hin beekan. Abbaa Giddi abbaa Garoo abbaa Maarree jaarees hin jansi. Namumaa hangasuma beekan isa hin beekan. Goonni eenyu yoo jan Abiyyi Itoophiyaa jaaree eenyu Abiyyi addunyaa moohee Abiyyi gartee waa hunda godhuu danda'u Abiyyi isaan akkasi beekanii. Abiyyi jechuun waaqa isaaniiti. Nama amantii jijjiirratuu fi beeki namichi uummanni amma dullootni kun nama amantii yoo Abiyyi dawwalee jijjiirradhaa jeen ni jijjiirratan natti amanaa yoo jeen ni jijjiirratan. So saniifuu waan dulloota tana ijoollee Jimmaati jettanii uummata Jimmaatii sagalee ta'uu hin dhiisinaa. Sigalee uummanni Jimmaa rakkachaa jira. Cinqamaa jira. Maana uumtee keessa jira sigalee. Uummata Jimmaa akkatti keessattuu warri aanaa geeraa jedhan tokko fa'a. Warri aanaa geeraa jedhan sun fa'a. Nama akkamtu bulchu jira. Nama akkam gara jabeessaatu uummata sana hoogganu jira jeetiin ajaa'ibe waan uummanni sun keessa jiru yoo Rabbiin si garsiise ajaa'iba jettaa jechuudha. Ajaa'iba jettaa jechuudha. Miskiina kopheewuu takkaa uffatee hin beekne kana humsoddom gurraan dhaga'e malee beeki inni arkeetu takkaa harka isaatiin lakkaa'e hin beeku. Humsoddom gibiraas kennii jedhaniin cafaqanii jechuudha. Cafaqanii jechuudha. Saniifuu uummata Jimmaatii kanneen asirraa waa babarreessu jaankii tana laaltanii uummata Jimmaatii sagalee ta'uu hin dhiisinaa. Uummata Jimmaa ammaa bakka hin buutu. Tanneen ammaas uummata Jimmaa bakka hin buutu sigalee. Akkasiin isiniin jaa baay'ee isin jaalata Sheekh Abbutaatii baay'een isin kabaja. Tanuma sheer walii godhaa nagaan naa jiraadha. Viidiyoo itti aantuun yoo Rabbi jee hanga walitti deebinutti. Kun Sheekh Abbutaatii.